baasii kana haati gurbaa nyaata gootee nyaadhaa isin aruuza jirtanii maal rakkoo qaba isin bara aruuzaa jettuun badii keessatti ilmaan siitii gargaaraa jirti waan ta'eef isilleen badii wajjin qabdi. Gama biraatiin haati manaa taabbaa manaa gaafa inni quunnamtii isiirra barbaadu fiddiifte isilleen badii waliin qabdi. Laa taa'ee limakhluuqin fi maasiyatil khaaliq. Nama tokko baatii ramadaanaa keessa yoo fuudhee aruuza jiraate aruuza jira janii ramadaana keessa nyaata godhanii fi nyaachisuun akkasumatti hamtuun hin jirtu akka feedatee janii haadha manaa wajjin rafisuun amantii islaamaa keessatti kam ilaalamti waan inshaallahu ta'ala wajjin ilaalla. Kana qofaa miti wantoota deengadda yookaan darsii keenya dabarte keessatti sooma nama jalaa balleessan jennee haasofnee turre san akkam akkamii balleessite waan jiru takka takkaan inshaallahu ta'ala wantoota biraatan sooma balleessitus dabalatee kan wajjin ilaallu taha. Arraan tana kan wajjin ilaallu wantoota sooma balleessan keessaa isin tokkoffaa irra jirtu aljimaa'uu fi nahari ramadaan. Ramadaana keessa guyyaa haadha manaatii wajjin rafuun sooma balleessuu keessatti tokkoffaa irratti argamte. Isii isa wajjin ilaalla. Arra biyya teenya keessatti namni tokko yoo fuudhe keessumattuu baadiyyaa biyya teenya keessatti osuma imaamaas qabanii osuma aalimni jiru osuma ulamaa hin jirtu osuma hayyoonni islaamaa jiranii namni tokko yoo wal fuudhe hin soomanu. Nyaataas ni godhaniif haadhaa godhaaf ni nyaatan ni dhugan ijoolleen tun guyyaa akka feetetti wali fayyadamaa oolti. Wanni kun amantii islaamaa keessatti kam ilaalama waan jiru inshaallahu ta'ala wajjin ilaalla. Salaamtaas hin daganne salaamu min rabbil izzati wal jalaali alaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh. Jaallan kiyya nageenyi rabbii bakkuma jirtan marattu isin irratti haa jiraatu isiniin jechaan hundi keessanuu kan baadiyaa kan kaabaa kibbaa keessa alaa baganaaf jiraattan nageenyi rabbii hunda keessan irratti haa jiraatu. Inshaallahu ta'ala ramadaana keenyallee rabbiin nuuf haa qeebalu jechaatiin gara barumsa keenya kan guyyaa irraan tanaatti isin ceesisa. Jaallan kiyya soomana jechuun maalummaan isiituu if qabuudha. Hiikummaan isiituu soomana jechuun if qabuudha. Maalirraa if qaban? Aanil muftiraat waan sooma nama jalaa balleessu hundarraa if qabuudha yoom guyyaa ramadaanaa keessa jechuudha. Ramadaana keessa guyyaa wantoota sooma nama jalaa balleessan hundarraa if qabuutu soomana jaama. Isiniif galamiin if qabuu jechuudha. Jimaa'ii irraa if qabuu, nyaata dhugaatii irraa if qabuu, wantoota as dura sooma nama jalaa balleessitennee haasofne san hundarraa if qabuu jechuudha. Waan dirqamaan dhufu waan hin ta'in taakka laguudhaa, taakka dhiiga nifaasaa, dhiiga da'umsaa jechuudha. Waan kanaan malee jiru hundarraa if qabaniiti soomana godhanii argamsiisan. Yoo wantoota sooma nama jalaa balleessan irraa if qabuun hin jiraanne soomanni sooma hin jaamu. Amma kan wajjin ilaallu inshaallah walqunnamtiin saalaa ramadaana keessa akkuma jenne san kaffaartaa jabduu san namarra dirqamsiifti. Kaffaartaa qofa osoo hin taane gama rabbii toobachuu yaa rabbi balleesseetiin jira dhiifama naa godhi jedhanii gama rabbii fi toobachuudha. Akka jarraa ilma namaati ashayxaanu yajrii min ibni aadama majra dam bakka diini gahu hunda qaama namaa kana keessa shayxaanni deemee ga'e jedhan. Garuu ramadaana keessa sababaa soomanuutiin hiddi silaa shayxaanni keessa deemu san dhiphachaa dhufa jedhan. Shayxaanni dhiiga kee keessa hidda kee keessa deemuu dadhabeeti ramadaana kana nagahumaan soomantaa jedhan. Nama soomanuma kana keessaa'u ramadaanuma kana keessaa'u sababaa sirnaan soomanuu dhabuutiin hidda sanbanaa dhiisee fi shayxaanni keessa deemuutu jira. Shayxaanni gurguddaa hidhame malee xixiqqaan ni jira beek. Bifa kanaan gaafa laallu inshaallahu ta'ala akka ilma namaa tokko badiin namarraa harkamuun mala yoo namarraa harkamte maaltu falaa waan wajjin laallee jirrami. Xixiqquu qaba gabra bilisoomsuu fa'in lam tastati' yoo gabra bilisoomsuu dadhabde fasiyaamu shahrayni mutataabi'iini soomanuudha baatii lama walitti dhaabde. Yoo kanaas hin dandeenye fa'idaamu sittiina miskiina 60 walitti dhaabdee nyaachisu. Yoo kanaas hin dandeenye maal goota? Gurbaan hin danda'u yennaan ergamaan rabbii xiqqoo jallisanii ta'anii eegana kaanichi deemanii timira safaranii fidaniif waan nama 60 san ittiin nyaachisu jechuudha. Hoodoo timira kana sadagadhu janii kannaniif nabii rabbii gurbaa saniif. Gurbaa deengadda wajjin laallee turre saniif. Haadha manaatti nidaamee halaakame jee ergamaa rabbii dhufe saniif. Timira ergamaan rabbii safaranii kannaniif timira san geessee miskiinarra sadaqatee saniin kaffaartaaf irraa kafalee. Ammaan tana gara biyya teenyaatti deebina. Biyya teenya keessatti ijoollummaa teenya irraa beekna. Namni tokko yoo fuudhe hin soomanu. Guyyaa haadha manaa wajjin rafuun isaaf halaale. Eenyu akka kasii fatwaa godheef rabbi haa beeku. Wanni kun akkamiin ilaalamu waan wajjin ilaaluudhaa deemna. Yaa gabroota rabbii baatiin ramadaana. Soomanni soomana. Namni fuudhe silaahuu zalaalamitti aruuza. Namni tokko eega fuudhee alaa galee zalaalamitti aruuza. Guyyaa haadha mana keetii wajjin galuun halkaniis yeroo feetetti halaali rabbi halaal sii godhe. Garuu ramadaana keessa haraam sirra godhe. Feetu amma fuudhi, feetu duru fuudhi, feetu yeroo feete fuudhi. Feetu dullacha ta'i, feetu jiddugala ta'i, feetu nama amma aruuza jiru ta'i. Ramadaana keessa guyyaa rabbiin haram godhee jira. Nama hundarrattuu garaagarummaan hin jirtu. Amma fuuteetii soomannis irratti hin jiru wanni jaamota kalleen hin jirtu. Amma fuutee aruuza jirtaa usii kafeetetti haadha mana keetii wajjin rahaa godhii bashannanii wanni jaata kalleen hin jirtu. Namni tokko ammaas fuudhu, duriis fuudhu, dhiyeenya kanaas fuudhu, haati manaa isarratti haraame. Aruuzaan jira jee haadha manaatti ramadaana keessa guyyaa dabalama taanaan wanni isarra jiru wahuma gurbaa san irra jiruutu irra jira. Wahuma nama dur fuudhe irra jirtuutu irra jira. Wahuma dullacha irra jirtuutu isarrattis jira. Summaali ennaan gabra bilisoomsuu yoo gabra bilisoomsuu dadhabe baatii lama walitti dhaabee osoo guyyaa tokkollee hin furre soomanuu yoo kan hin dandeenye miskiina 60 nyaachisu kanaala filannaan biraa takkallee hin jirtu. Ramadaana keessa haadha manaa irraa fagaachuudha qaba namni. Ayyoo Aishaa waa ergamaa rabbii irraa hoggaa dubbattu salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه فيخرج إلى وهو صائم فيخرج إلى الصلاة فلم يتوضأ. إرجما ربي
osoo sooma afaanii qabu garii warra isaa dhungatee gara salaataa ba'anillee waddaatu jetti. Ayyukum yamliku irbahu kama kaana rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam yamliku irba. Isin keeysaa mee eenyu keeysaniif qabuu danda'a? Akka ergamaan rabbii naamusa fi qabuu danda'utti jetti ayyu Aishaan. Kana jechuun ergamaan rabbii waan if qabuu danda'aniif osoo soomana qabanii osoo uduu qabanii haadha mana isaaniif qabanii dhungatanii kana masjiida biraa deeman. Haati manaa uduu illee cabsitu jechuu asirraa baranna. Soomana keeysa if qabuu ni danda'u ta'e namni dhungatillee umaati miti ammoo if qabuu ergamaa rabbiitti hin dandeessanii dhungachuma sanirraa fagaadhaa jechuudha ayyu Aishaan nu himaa jirti. Siif galamiin. Haadha manaatiin dhungaddeettee isi waa kaaftee yoo badii galte dirqama akka amma haasoyne kanaatu sirra jira. Gabra bilisoomsuu sooma baatii lama miskiina 60 hin dandeessu kana hundaa'u waan ta'eef dirqama ifee guutirraa barbaachisa. Namni badiirra namaa gargaare walaa ta'aawanu ala al-ithmi wal udwaan rabbiin akkas jaa. Hamtuurra waliin gargaarina wasanaa ba'uurra waliin gargaarina haati gurbaata gurbaa nyaata gootee nyaadhaa isin ruuza jirtanii maal rakkoo qaba isin bara ruuzaa jettuun badii keessatti ilmaan siitii gargaaraa jirti waan ta'eef isillee badii wajjin qabdi. Gama biraatiin haati manaa taabbaa manaa gaafa inni wal qunnamtii isiirra barbaadu fidhiifte isillee badii waliin qabdi. Laa ta'aata li maqluuqin fi maasiyatil khaaliq akkana jannabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Waa'ee rabbi khilaafuu keessatti dubartiin takka yookaan dhiirti tokko qaalii maqluuqaa godhuun qabu yaa. Abbaan mana keetii sittiin haajamee siin jala madaana keessa qaalii gooteef waan sana yamteef haala mijeessuuf hin qabdu. Diduudha qabdi rabbi khilaafuu waan ta'eef rabbi khilaafuu keessa qaalii abbaa manaa godhuun qabdu. Lakki na abaaraa kamiin ta'a siin abaara naan jee bar abaarsi kana isa deebi'e malee waa takka sitti hin qeebalamu. Maali abaarsi kana guyyaa keessa ramadaan naa jira fijee abbaan mana keetii yoo didese abaara hin qeebalamu abaarsi kana jalaatii tuudha qabdaa yoo fidhiiftate yoo ni hayyamtaaf ta'e badii keessatti sillachuu wal qixa atillee wooma isarra jiru sirra jira gabadhu. Wooma isarra jiruutu sirra jira. Alwaajibu alaykuma at-tawbatu wal istighfaaru ila rabbikuma jami'an. Isin lachuu gama rabbii keessanii tawbaa deebi'uudha. Akkaan akka yaa rabbi balleessinee jirra dhiifama nu godhi jettanii gama rabbii keessanii tawbachuun isin irratti dirqama. Wanna damu allaa maa maqaa waan balleessitan tan irratti sheenuun isin irratti dirqama. Dhuguma rabbii waan jaa'u balleessinee rabbii keenya nu dhiisi jettanii gama rabbii keessanii tole jechuun dirqama isin irra jirudha. لأن الله حرم على الصائم الجماع في نهار رمضان ولا الأكل ولا رمضان خيس ربين نما رمضان فاني كبرتي والقنمتيس في نياتا رباتي وانتوتا صومنا مجلاب ليس ننداو حرام قد يجرم. ومن أشدها الرجب دو أنتوتا صومنا مجلاب ليسني خيسا يسين تكفى الرجلتو الجماع في نهار رمضان خيس القنمتيس على راوتشورا. فلا يجوز للمؤمن حال صوم رمضان وهو سيئ مقيم أن يتناول المفطرات لا الجماع ولا غيره. أكنا namni sooma afaanii qabu wantoota sooma nama jalaa balleessan ramadaana keessa wal qunnamtiis haa ta'u wantoota biraa itti dhiyaachuun qabu irratti haraamiya. Walaa yajuuzu lahu aydan an yukriha zawjatahu walaa zaalik. Jaartii isaallee dirquun qabu yoo dirqamtellee jalaatitu qabdi isinis hayyamuun qabdu akkana dirqama rabbiin lafa kaa'e. Lakkii bara abbaa mana kiyyaatii na abaara maarree siin abaara naan jee maleekaa si abaara rabbiin si abaara naan jee halkan yoo jalaatitti ni abaaramta dhugaadha. Guyyaa ramadaana keessa immoo jalaatituun abadan abaarsaaf sin saaxiltu. Jalaatituu dhaqab jalaa ta'aa limakhluuqin fi maasiyatil khaaliq. Akkana. Haayam walaysa lahaa an tutaawi'a walaa zaalik bal yajibu alayha an tamtani'a وعليكم الكفارة جميعا وهي يتقرأ قبا يوني هيام تافتين جلالي تو قبدي ديدي درقما يو خني بدي تراود تاتي هم الرقبا غافز بديني سر جرتي ملي سينو مان قبدو يو امو هيام تيفي وجي رفت إسال لچو كفارتا رجلا إسال لچو كفارتا رجلا ثم لأنن قبل بلسوم سورة على كل واحد منكم عن كل يوم يعني 3 رقاب عن كل يوم الرقبا يو فكين يا غويا تو كور خوري دامنتات غويا لما سدي خوري دام يو تادلي قبل سدي بلسوم سو قبن غويا غوري دامن لي كسيا مالي جنا وني خن اكن بدي خيسم بو نمتي سو في وانتر inni didee badii keessa bu'ee fi mii rabbiin isa miini waan ta'eef guyyaa lama haadha manaatti wajjin rafnaan baatee afur irra taati soomaniinis guyyaa tokkoof gabra tokkoomi guyyaa lama goonaan gabra lamaatu irra dirqamata sadi goonaan sadi akkana yoo bilisoomsuu kada daban taate faalaykum aytaamu sittiina miskiina jaatan nyaachisuudha an kulli jimaa'ii dalagan hundarra an kulli yoomin waqaan fi iljimaa falmaan aytaamu salaasi kafaaraatin sittiina miskiina yaanii salaasa marraatin salaasiina sa'an wa salaasiina sa'a tisciina sa'a hunoo kana lama. Namni baatii ramadaana keessa haadha manaa dabalame guyyaa tokkorra guyyaa lamarra guyyaa sadiirra yookaan guyyaa sadi yoo guyyaa lama haadha manaa dabalame guyyaa tokko yoo haadha manaa dabalame miskiina 60 gamta kan nyaachisa suguda 30 nyaachisa yoo guyyaa lama haadha manaa dabalame suguda 60 nyaachisa yoo guyyaa sadi haadha manaa dabalame suguda 90 nyaachisa bifa kanaan kafaartaan isaatti muute jechuudha bifa kanaan kafaartaan isaatti muute guyyaa afur goonaanoo 120 jechuudha akkana la miskiinni gaa heddommaatee sami kutee beeku miskiina nyaachiftu kanaaf obboleessa ramadaana keessa beekuun barbaachisaadha. Wantoota gara sagagaalummaan nama geessan wantoota gara badiin nama geessan wantoota gara haadha manaa dabalamuun nama geessan hundumaa ofirraa eeguun barbaachisaadha. Badiin ramadaana keessaa badii yeroo biraarra dachaa godhamteeti namarra katabamtii beeku. Ramadaana keessa kuma khayriin dachaan nama galtu hamtuulleen dachaan namarra galti. Kanaaf eeguun barbaachisaadha. Ramadaana keessa eeguun akkaan barbaachisaadha. Haadha manaatti hin dhiyaatina. Haadha manaan ta'inittiis hin dhiyaatina. Janaajanattiis hin dhiyaatina. Dubartii wajjin taphachuuttiis hin dhiyaatina. Dubartii qaqabachuuttiis hin dhiyaatina. Irraa fagaadhaa hadara. Wanni isin hin jennu kana. Akkasuma filima badiidhaa kan gara badiin nama geessan filima badiidhaa kan gara badiin namarraa bahuun nama geessan wantoota akkas akkasiillee irraa fagaadhaa muuziqaalee garaagaraa